tu barbaachisaa jedhan. Kana kan dubbatan waggaa 31ffaa guyyaa HIV AIDS sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Konferensiin heera biyyaaf sirna federaalizimii oolchuu mata duree jedhuun magaalaa Maqalee keessatti geggeessamaa jira. Konferensii kanarratti namoonni 700 ol ta'an kan hirmaatan yoo ta'u, humnoonni federaalistii 50 ol akkasumas hayyoonniif jaarsoliin biyyaa mari'ataniiru. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa soraa dhiyeessa. Warra Maqalee kortaa'u jiru kun humna federaalistii jedheetiin kortaa'e. Hor kanarratti abbootii siyaasaa, jaarrolee biyyaa, ijoollee kaa'imaatii fi nama hedduutti itti dhufe. Paartii siyaasaa keessaa TPLF, Baayitoonaa, Saalsaa Wayyaanee, Paartii Demokiraasummaa, Qimaant, Paartii Shoongootii fi Abaawwan Faatilleen keessum jiran. Bulchoota addu'aawwita durii keessaa ijoollee qeerroo, ijoollee ejjattoo Sidaamaa, Dukuhaanaa Affaar Faatilleen warra hora kan keessa jiru keessaa tokko. Hora kana akka itti aanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhetti seeraaf heera mootummaa federaalizimii badu dhowwuuf mariitti jiran. ሁላችሁ እንደምትገነዘቡት ውስጣዊ ሁኔታችን ሲታይ በአጠቃላይ በውስጥና በውጭ ኃይሎች በተተበተበ ሀገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ምክንያት gamkaa akka inni jechuu jiru akkuma isaaniin cuftii qubu qabdanii waan keenya yoo laaltan keessaaf alalleeni bala biyyi jissuutti nu marse nageenyi hin jiru seerii hin jiru akkan keessa jirra namni mirgi isaanii malee hidhamuu jira namni nagaa dhabeetiin jiraachuu jira hojiillee namni dhabee rakkachuu jira jireenyi qaala'ee namni akka hama keessa jira rakkoo hedduu keessa jirra qubbanneetiin karaa itti aanu gaafachuu mallee jedha akka jechi Dr. Dabratsiyoonitti siyaasaan ammaa kun faayidaa uummata irratti hin dhaabbanne walqixxummaa sabaaf sablammootallee irratti hin dhaabbanne herrega akkana kan ammoo akka jechisaatti Itoophiyaa waliin borceetiin karaa badiitti oofuu danda'a. Tigraay armaan durallee hora akkana kan qopheessite. Ati tokko dubbannu warra hora kana keessa jiru keessaa akkuma kareefuu jennu malee adda bilisummaa Oromoo odoon taatinu adda sochii bilisummaa Oromooti. Kanaafuu horii kun ta'u waliin marroo lammeessoof ta'e. Naannoo Amaaraa naannolee hanga tokko keessatti waggaa darbee as dhukaasni ni dhagahama. Saamichi ni geggeeffama. Innaa dhi'u sagalee dhukaasaatu dhagahama. Walumaa gala nageenyi boora'ee turuun ni yaadatama. Akkuma kanaan hawaasa yaaddoo keessa jiraachuu mootummaatti iyyachuudhaan olaantummaan seeraa akka kabajamullee gaafataa turan. Kana laalchisuudhaan koomishinii poolisii naannoo caasaa tolfateera jechuudhaan koomishinara akka ta'an Abbara Addaamuu tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Waaltaan poolisii kan jabanaa akka ta'u mala saayinsii irratti hundaa'een akka hordofuuf caasaa kanarrattis bakki olaanaan kennamuufiisaa ibsaniiru. Caasaan kunis hanga aanaaleetti gadi bu'ee kan hojjetu ta'uu ibsanii jiran jetti. Asteer Misgaanaw Bahar Daarirraa. Pireezidaantiin Keeniyaa humnoonni isaanii gurmuu gamtaa Afrikaa kan Soomaaliyaa keessa ni turu innaa biyyattiin tasgabbooftu biyya dhiisanii bahu jedhan ergaan pireezidaantichaa kan dhaga'ame kutaa Soomaaliyaa hanga tokko keessatti innaa humnoonni Keeniyaa bulchiinsa Jubilaand deggeruu isaaniin duulli irratti oofamaa jirutti. Gabaasaa Muhammad Yusuf soraa dhiyeessa. Keenyaaf Soomaaliyaan keessumattuu hojii kana keessa akka biyyaatti hariyyummaa walii jabeeffachuuf mariitti jiran. Biitii tun lamaan filannoo Jubilaand irratti wal dhabaniitiin amma immoo wal araarfachuu jiran. Afrikaa gama bahaa keessaa Keeniyaa qofatti Ahmed Madoobe seerumaan marroo lammeessoo Jubilaand bulchuuf filatamee jedhee mirkaneesseef. Soomaaliyaan ammoo filannoon biyyi suni seeri filannoo hin guunne irra deebi'uu malanii jetteetiin waan hedduu itti qopheessuu jirtu filannoo tan irra deebi'uuf. George Masamaali qorannoo rakkoo Afrikaatti daayirektara. So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that. Eeduu bonnoon arguu jirru mootummaan Somaalee ammallee irra jabeeffate mootummaa Jubilaand seera malee filameeti mootummaan Jubilaand seera malee filamee jedheetiin dubbachuu jira. Tanumaaf jedheetiin mootummaan kun ittaanaa pireezidaantii Jubilaandillee biyyuu fi dhufuu dhowwate waraana keenyaallee naannoo geedoo keessa baafate. Jarachi baafate innaan immoo hariyyummaa Itoophiyaa waliin qabu jabeeffachuu jira. Wanni tanaa olii hedduu arguuf yaa'u jirraa jedha. Keenyaan ganna 8 duratti rakkoo Alshabaab Somaalee irraa hambisuuf waraanisii Amisoomit dabaltee achitti ergiteef oomishaateef iyyuu biyyattii lamaan ammaan tana hariyyummaa jabeeffachuuf mariitti jiran. Waggaa 10 har'aa jechuun muddee 3 of wareegaan tokko haleellaa sirna eebba barattoota hoteela Shaamoo kan Maqdishoo keessatti raawwate lubbuu namaa galaafate. Barattoota eegumsa fayyaa 14 barsiiftotaaf doktoroota yuunivarsiitii Baanaadir kanneen ajjeefaman namoota 30 keessaati. Kanneen yeroo sana baraaraman keessaa waa'illi afaan Somaalee Muhammad Olaad tokko. Olaad sadaasa bara 2010 raadiyoo sagalee Ameerikaaf hojjechuu jalqabuu dura gaazexeessaa BBC ta'uun Maqdishoo keessa maadheffatee ture. Haleellaa sanarraas hanga xiqqoof ooluu dubbata.
bakkuma sirna eebba barattootaa sanatti gabaasuuf kan argame Olaad kaameeraa koo sirreeffachuuf bakkan taa'aa ture ka'ee battala xiqqoo booda ture toora jalqabaa bakka ministeeronni doktoroonniif keessummoonni kabajaa taa'anii turan walakkeessatti boombiin sun kadho'ee jedhe innaan rifaatuu koorraa deebi'u Olaad gaazexeessaa du'e keessaa tokko Muhammad Amiin gaazexeessaa raadiyoo Shabalee ture jedhee jira. Mootummaan ce'umsaa Sudaan seera huccuu dubartoonni uffachuu qabaniif dhugaatii alkoolii ilaalchisee jiru haqee jira. Paartiin biyya bulchuu duraanii hiriirtota mormii leellistoota dimokiraasii ulaagaa ijoo 2 irraa barbaadamus hambiseera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti yeroo 14ffaadhaaf kan kabajamu ta'uu isaati. Afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo kan sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Aadde Loomiin akka jedhanitti saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya kanaa ayyaanota wal fakkaatoo akkanaa kanarratti duudhaa fi aadaa inni kuun qabu kan biraa walirraa barataa waliin jireenyaaf daandii gaarii saaquudhaaf carraa guddaadha jedhanii jiru. Ayyaanni guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 29 guyyaa heerri biyyattii itti ragga'e sababeeffachuudhaan kabajamu kun agarsiisaa fi qoranaalee duudhaa aadaa safuun Oromoo itti beeksifamuu fi dhaadheeffamu hedduu dabalatee waltajjii bal'aatu qophaa'eetiniin jira jedhan. Guyyaa ayyaana kanarratti bakka bu'oonni saboota sablammootaa fi uummattootaa 30,000 hanga 35,000 ta'an magaalaa Finfinneetti kan irratti hirmaatan yoo ta'u sirni ayyaanichaa marii paanaalii magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatitti taasifamuun jala bultiinsaa kan sileeffamu ta'uulleedha Aadde Loomiin dubbatan. Paanaal diskashinii adda addaa bifa konferensiitiinis marii simpooziyamiitiinis marii adda addaa taasisuudhaani waltajjiiwwan gurguddaa kana dura gaggeessineetii jirra. Akkasuma namoota guutuu Oromiyaa irraa bakka bu'aa kutaa hawaasaa adda addaa irraa akkasumas naannolee Oromiyaadhaan waldaangeessan hundarraa karaa hirmaachiseen mari'achuuf deemnaa. Dokumentiin irratti mari'atamu kun uummanni Oromoo waliin jireenya sabaaf sablammii biyyattii keessatti duudhaa akkamii qaba, safuu akkamiitiin waliin jiraataa ture kan jedhu san karaa agarsiisuu danda'uun kabajuudhaaf kan deemaa jirru. San irratti mari'atamaati kan jiru. Kana qofa osoo hin taane sirni gadaa bu'aan inni sabaaf sablammoonni jiru guyyaa guyyaanii isaanii keessatti rakkoo malee waliigalteedhaan tokkummaadhaan akka jiraataniif humna walii ta'uudhaan akka waliin jiraataniif gumaachaa turee fi jiru maalidha kan jedhu san karaa agarsiisuu danda'uun mariin adda addaa dhiyaatee kan gaggeessinu ta'a. Sirna ayyaana magaalaa Finfinneetti kabajamuu deemu kanarratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef qaama federaalaatii fi naannoo Oromiyaa akkasumatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuullee Aadde Loomii Badhoo dubbatanii jiru. Waltajjiin kun carraa jabaa aadaa, duudhaa fi eenyummaan Oromoo itti beeksifamuudhaaf danda'uu fi akkasumatti ammoo waliin jireenya ummatichaallee kan agarsiisuudha jedhan. Waggoottan 13 darbaniif ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajamutti eenyummaa aadaa fi duudhaa sabootaa qofarratti kan xiyyeeffataatiin ture ta'uu kan kaasan Aadde Loomiin bara kana walitti hidhamiinsa diinagdee fi gabaa akkaataa uumamuu danda'u irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu dubbatan. Diinagdeedhaan walitti hidhamni cimaan akka uumamuuf baazaarii adda addaa yookaan agarsiisa daldalaa adda addaa giddugala aadaa Oromootti jalbulchiisaa irraa kaasee yeroo ammaa magaalaa Bishooftuu keessatti eegalleetii jira. Achi keessatti imaaxawwan dargaggoonni imaaxadhaan gurmaa'an daldaltoonni kan biraas akka qooda fudhatan taasisuudhaaf haalli itti deemnee jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma jalqabuuf deemaa jirra. Kana qofa miti hundinuu magaalota Oromiyaa keessa qaxxaamuraniiti kan dhufan. Akkuma hundi keenya beeknu Oromiyaan naannoo waliin hin daangeessine hin qabdu waan ta'eef achi keessatti yeroo garana dhufan magaalota adda addaa irratti simatamuu qofa osoo hin taane daldalaan naannoo sana jiru imaaxaan naannoo kana jiru akkamitti fayyadama kan jedhu san karaa deebisuu danda'uun haalli ittiin intinii ta'uudhaaf kabajuudhaaf deemaa jirru akka jiru kaasuudhaafi. Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sadaasa 28 magaalaa Finfinneetti kabajamu kun mata duree heera mootummaa keenya nageenya waaraadhaaf jedhuun akka kabajamullee Aadde Loomiin sabaa himaaleedhaaf dubbatanii jiru. Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeeraa jechuun abukaatoon isaanii dubbatan.
Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota Galmee Biqilaa Amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaati. Maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Beellamni gaafa 18 duwwaa 3/2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessoo fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kana irratti ijoolleen kun akka humni addaa buufata poolisii ta'an keessatti yeroodhaaf hidhamanii jiranitti seenuudhaan reebicha hamaa akka irraan ga'ee natti matanii dhaddacharra dhaabachuu amma dadhabanitti bu'aa dubbachaa turanii. Kanuma mana murtiitti himnee fi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jala osoo jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhu yemmuu mana murtiitti dhiyeessinee fi turre. Haaluma wal fakkaatuun ijoollee hafan maamila koorra kaanis deemee dubbisee ture waajjira poolisiitti. Isaanis reebichi hamaan akka isaan irra qaqqabe ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamu qabu kaan immoo harki isaanii kan caban akka jiran ijoolleen buufata poolisii kana keessaan ilaalamatti himanii jiru. Gara nama 28 reebicha hamaan kana irratti gaggeeffame miidhaan qaamaa kan irra qaqqabe gara nama 7 gochaan kun kan raawwate waajjira poolisii keessatti humni addaa olitti galee halkan keessaa sa'aatii 10tti reebicha irratti raawwate. Waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjirri poolisii deebiinuu laanne qorataan isaaniif haala uumamaan hin beeku jedhee gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu itti gaafatamaa waajjira buufatichaa. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani. Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii akka sarbamee jiranitti matanii qabeenyi isaanii saamamee jira. Warri ijoollee kana to'atee qabeenya isaanii irraa yeroo fuudhee akka ciraa yookaan immoo egzibiitiitti mana murtiitti hin dhiyeessine qarshii ofii isaanii harkatti galfatanii kun baay'ee waan nama qaanfachiisu. Kanas mootummaan akkasumaan akka sirreessu manni murtiillee ajaja kennee jira qabeenyi isaanii warri fudhate barreeffamaan deebii akkatti kennan jedhamee jira. Namoota 28 yakka shororkeessummaatiin to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jiran keessaa namoonni Galmee Biqilaa Amanuu jala jiran Addunyaa Teessoo fi Gadaa Bultoo ji'a qaammee bara 2011tti to'ataman jechuun obbo Miilkiyaas warreen hafanis baatii tokkoo fi walakkaa ol beellamaan mana hidhaatti dabarsaa jiru jedhan. Guyyaa 28 beellama ragaa irratti barbaaddachuuf gaafatu guyyaa 28 haa gaafatan malee haga ammaatti shakkii sababa qabu yookaan reasonable suspect wanti dhiyaate hin jiru. Garuu manni murtii labsiin kun hojiirra waan jiruuf jecha haga ammaatti guyyaa 28 beellama kennaafii jira. Kunillee haala labsii fooyyee jiruun osoo ilaalamee baay'ee gaariidha. Beellama kan irratti waan manni murtii jedhu ilaallaa. Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf Koomaandar Faasikaa Daayirektara Kominikeeshinii Poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nun laallatu jechuun gara Poolisii Federaalaatti naqajeelchani. Koomishiniin Poolisii Federaalaa gama isaatiin Poolisiin Federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtootatti tursiisu. Kanaaf imaanaan Poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun Daayirektarri Kominikeeshinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtootaa irratti ያደ ከነከነኒሩ እንደዚህ አይነት መረጃ የለንም እኛ ማንንም በዚህ ጊዜ በዲሞክራሲ ጊዜ ሰው መሰበሰብበት ምክንያትም የለም ኑቲ ኦዴፈኖ አከሲን ቀብኑ ኤኙዩ የሮ ከና የሮ ዲሞክራሲቲ ሰበባ ነምኒ ኢትሬበሙፊስ እንጅሩ ኦዴፈኖን አከሲ ኑብራ ይንገኝ ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee galateeffachuun fedha. Baay'ee galatoomatillee nu tolle. Galatoomatis naaf fayyadu beekuuf mukta. Tole haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama eda'amuu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baquu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeru dura. Baay'ee galatoomii muktaar dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan kaan argitu garuu
akkas ta'uun qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasama yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanattiin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'anidha. Walitti makamuun paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatudha malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu hin ta'u. Haa ta'u malee waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu. Jedhee namanuu qaama ilaallatu garuu numa qabaa dhiibbas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu hin badu. Obbo Girma. Raayyaa galatooni duraan dursee laale taasifamni paartii biyyattuu federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti dhufuu yookaan dhiibbaa irratti hin qabu jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabatamaan garuu dhugaan siyaasuma practical politikaa keessatti illee caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalaan hojjetu yookaan akka haalaan hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama tiyooriidha. Fakkeenyaaf amma PPP'n adduwaawii caalayyuu centralizedidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eegata. Okay? Adduwaawiin durii kun iyyuu dimokiraatizim jedheetiin federalizimiin kun akka inni lafa hin buune lafa hin dhaabanne danqaa ture jechaa falmaa turretu amma essentially kan caalayyuu caasaan paartii amma haaraa sun bilaawaa ta'eetiin 4 kiiloodha ajajii dabre kamuu biyyattii kallattii kamiinuu akka lafa buhuu danda'u ta'ee caaseffame kun deemeetiin federaalizimii kanas rakkoo keessatti danda'a mirga ofiif of bulchuu kanas hanga tokko dhiibbaa irratti ni fida jennee waan yaadnuufi ultimately waa'ee paartii wanti baqumaanii manii kanarratti dubbanne. Mee Dr. Biraanuu ilaalchi qabiyyeelee kanneen irratti isin qabdan maali? Sodaan namni qabu kunuu kan maddu odeeffannoo dhabuurra. Dhugumaan qabatamaadhaan maaltu godhamaa jira? Yaadni ida'amuu kun amma fakkeenyaaf the most abused concept. Amma fakkeenyaaf yaadni Girmaan kaase tokko jira akka yaadatti. PP'n adda waa'ee caalaa centralizedidha akka jedhu. Kun ilaalcha Girmaa ta'ullee amma fakkeenyaaf akka nam tokkotti yaada kanarraa adda ta'e qaba. Adda waa'een actually baay'ee centralized. Adda waa'ee jechuun TPLF jechuudhaan paartileen sadeen keessa jiran sun yoomaa wanni isaan influence godhan hin jiru waan ta'eef it is highly centralized. Amma walitti dhufanii paartii giddu galeessaa haa ta'an malee sagaleen naannolee hundaa keessatti calaqqisu waan ta'uuf adda waa'eedhaa ol centralized hin ta'u jedhee namana. Kun egaa amantaa dhuunfaa biyyaati. Kanaafuu yaada irratti kennachuun sodaa qabnu mamii qabnu irratti kaasuu qofa osoo hin ta'in kana filannoo biraa hojjetuu filannoo biraa yaada dhiyeessuu filannoo biraa paartii ijaarrachuun hin barbaachisa. Garuu ibsa yeroo duraatti kennamu kanarratti odoo warri paartii keessa jiran warri yaada ida'amuu kana kallattiin dhiibaa jiran odoo bal'aa kennatanii namni biraa immoo mormii qabnu yookiin mufii qabnu yaada sana erga hubanne booda odoo kennine gaarii ta'a ture. Fuushiniin baay'een an argamu namni hubachuu dhabuurra natti fakkaata. Obbo Girma seentiraaliziidha yookaan immoo giddugalummaan isaa gartokkee qofatti kan maqe kan inumaayyuu adda waa'ee caala hammaate jechuudhaaf maali sababni isin ittiin ilaaltan kallattii? Rakkoodummaan isaan kaasanii paartii kan ijaaruuf deeman irra deemaniyyuu fundamental raashinaaleen isaa maali? Centralized insaani namni ni didaa jira boolla sabummaa keessa naqee dhokataa kana hojjedhaa kana godha yoo jennu ni didaa so boolla kana diigneetiin essentially akka ajajii salphumatti deemuu danda'u godhuu qabnaa achirraa ka'uu miti so tendensiin kuniyyuu maal agarsiisa more centralized ta'e asuma 4 kiiloodhaa namuu fi jijjigaallee boorana keessallee kaawwatteetiin biyya bulchuu akka danda'amu adeemsi garas fakkaata. Ifa kun waan hedduu irratti wal falmisiisuu illee danda'u miti. Laakii Girmaa inni wal lama falmisiisa. Ani akka hubadhetti waa lama lafa kaayan adda waa'een tokkoffaa naannolee yookiin sabaaf sablammii biyyattii hunda nammanne naannoo afar qofa irratti rarra'ee jira. Dimookiraasiin warra horsiistee bultoonni kanaaf hin geenye jedhanii dhiibe. Kanaafuu isaan hammachuu qabnaadha. Kaayyoon tokko. Kaayyoon inni biraa immoo adda waa'ee keessatti murtee yeroo kennu sagaleen uummataa wal qixxee miti. Sabaaf sablammoonni akka lakkoofsa isaaniitti achi keessatti ripireezentiif ta'uu qabanii. Naannoon Oromiyaa miliyoonni 40 fi naannoon Tigraay miliyoon 6 namuma sagaliin bakka bu'uun sirrii miti. Dimookiraatik seentiraalizimiin sirrii miti jedhan. Kana jechuun
Centralizationii miti ka barbaadan decentralizationii barbaadu. Akkamitti akka centralize jettee waan akka nama dhuunfaatti akkasitti hubachuu hin dandeenya. Nama fakkeenya irratti na hubatte adda waa'een diigamuu qaba. Maaliif adda waa'een uummattoota jedhaa dimookiraasii jedhaa uummattoota si nammatu sirna dimookiraasii si hordofu. Kanaafuu diigamuu qaba. Sun immoo bakkatti deebi'uu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Naannolee hundumaa yookiin sabaaf sablammii biyyattii kana hundumaa hammachuu qaba. Akkasumas immoo ripirezenteeshinii achi keessatti bakka bu'iinsi uummataa lakkoofsan ta'uu qaba. Kana lamaanuu hin godha fiippiin. Jawaayirra wayya. Seera federaalaa of bulchuu fi waan waliinii bulchuu self rule and shared rule kan jedhu. Dhaabbilee mataa isaanii qabu naannoleen hundinuu of bulchuu jechaadha qe'ee isaaniititti. Eegasii immoo akka federaalaatti dhufaniitiniin walii keessaa gahee isaaniitiin federaala yookaan biyya bulchu. Amma dhaabbileen naannoo diigamanii kan waaltaa waliinii tokko eenyurraa bakka bu'eetiniin of bulcha. ODP ka ture sun duraan OPD ture. ODP of godhe miti. Amma immoo OPP ta'e yookiin immoo PP naannoo Oromiyaa ta'e maqaansa. Malee eessadha achi keessa jiran miti. Dhuguma namni naannoo biraatti dhufee Oromiyaa bulchu jira. Namni naannoo Tigraay dhufee Oromiyaa bakka bu'u jira. I think akka kiyyaatti on purpose for political purpose waan godhame natti fakkaata malee diigaman maqaa jijjiiratanii PP keessa galan garuu Oromiyaa bakka bu'uu dhiisan jechuu miti kun. Saayyuu Oromiyaan uummanni naannoo Oromiyaa lakkoofsa isaa gituun PP keessatti bakka bu'iinsa argataadha wanti guddaan jechaa jiru. Obbo Girmaadhaa haa kennu. I think PP kun irra gaarii qaba namni jechuun kun I don't think waan itti fudhatamallee qabu natti hin fakkaatu. Lammaffaa OPP hin jiru caasaadha. OPP wanni jedhamu hin jiru. Ka jiru PPdha. OPP waajjira damee PP Oromiyaa keessatti argamu. It's like amma biyya Ingilizitti Conservative Party jira, Labour jira. Biyyi sun bulchiinsa caaseffamni bulchiinsa sabummaa waan ta'eef akka akkuma Itoophiyaa kana Scotland ka warra Scottish, Englandiin ka warra Ingiliziiti. Garuu amma Labour Party biiroo isaan Scotland keessa qabu. Scottish Labour jedhuun. Scottish Labour Party jedhamu jiru. Biiroodhuma san akkas biiroo achii qabnu jechuu isaanii. So caasaadhaan OPP waan jedhu hin jiru akkuma amma biyya Ingilizii sani. Kana lammaffaa ilaa warri wanti bakkuu EPRDF kan deeggaruyyuu warra akkamii jennee yoo ilaallu fundamentally warra ilaalcha farra federaalizimii sabdaneessaa qaban kanatti deeggara. Izeemaa fa'a. Okay? Achuma EPRDF keessatti illee paartii Amaaraa kana. Paartiin Amaaraa amata 20 guutuu gaafataa ture waan kana. Okay? Because they are not happy with the federalism, isaanitu ajandaa kana dhiibaatiin argama. Primarily isaanitu hambee guddaa jira yaada. Kana wal fixannee yoo ilaallu osoo ta'uu baatee wayyaa. Particularly federationiin kun aga mature godhee democratically of defend godhuu danda'utti paartileen sabummaadhaan ijaaramanii federalizimii kana defend godhanii ofiin of bulchan. Akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin. Tole. Marii ammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi PP'n Addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuutii ka'a. PP'n Addawaawii irrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaatii ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata?